duraanuu sababni miidhama kooti miidhaga keeti duraanuu wayyu edaanuu duraanuu sababni miidhama keenya miidhaga keenya. Ashama harka fuudhee jaalatamtootaa fi kabajamtoota koo walitti deebineeti jirra. Akkam jirtu hundi keessanuu baga nagaa fayyaa taatan hordoftoota hin hantuube. Allee nagaa kootii galata waaqayyo arramu akkuma akka itti ani ofii kootii daabboo itti tolfadhu jechuudha yeroon kaameraa dhabe. Yeroo na jalaa dhume kaameraan akkamittiin daabboo barbaade kan totti tolfachuu barbaade tokko jechuudha. Kaameraan na jalaa dhume. Kanaaf isiniin jedha akkasumallee hordoftoota amantaa ortodoksii tawaahidoo kan taatan baga jala bultii har'i jala bultiidha. Har'i sanbata jala bultii jechuudha. Ergama qulqulluu Mikaa'el baga itti isin geessin jedha. Baga walumaan nuun ga'e amiin isiniin jedha. Anillee boru ayyaana kanaaf viidiyoo hojjechaa si waliin haasa'aa viidiyoo hojjechuun barbaade asitti sabaadi jira asitti baking powder jira as keessa mooyuu lixii kana buddeena fi qopheeffadhe asitti mooyuu kun halib powderiidha halib asitti naqadha sukkaarri na bira jira sila kaameraa keessu barbaade kaameraa hin qabu jechuudha amma akanti daabboo kiyya bukeeffachuu barbaadu jechuudha asitti pink powderii nan naqadha baay'ee keessan jirtu itti gadi fixa wantoota na barbaachisan asitti naqadha jechuudha zabaadii kiyyallee jechuudha zabaadii yookaan roob jedhama baay'ee hin qabu garuu xiqqooman qaba nageessi jechuudha bagatti singay ayyaana waggaa ijoollee ortodoksii tawaahidoo warri taatanii warri kuwanis warri na daawwachaa jirtanii warri like share jabaadhu jettanii na jajjabeessitan hedduu galatoomaa buleewwan koo hundi keessanuu kanneen oromummaa lammummaa walitti qabnu sin jedha galatoomaa asitti zabaadii itti godhadheetiin jira amma simooyyuu sukkaara xiqqoon itti godhadha sukkaara itti naqadha jechuudha sukkaara maan kan na biran jiru waan ta'eef dhiifama akkanatti haga naga waan nan beeka baay'inaan safaru achi simooyyuu soogiddaa soogiddutti godhadheen jira soogiddi xinni maggaha isiniin jedha amma immoo halib powder itti godhadha amma si halib powderii koo kanaan itti naqadha jechuudha halib powderii yookaan immoo aannan daakuu kanaan akkanatti itti naqadha jechuudha achirraan immoo bishaan lasiin itti naqadha bishaan lasiin itti naqadha amma jalqaba irratti kaameraa hin qabu siniin jedheetiin ture amma immoo irshoon hojjedha jechuudha irshoo daabboo kanaaf ta'u nan hojjedha amma asitti lixii kana jechuudha lixii nama sinitti argisiise lixiin buddeena siniin jedhe kana isa kana asitti naqadheen jira asitti xinneessee jechuudha akka irranne jalaan darbinetti baay'ee bukaadha baay'ee tokko bukaadha baay'een barbaachisu maaliif sirriitti tokko bukaadha kanaaf na jalaa shomoxxoxa jechuudha isa kana akkamiin godha seetanii asitti naqa booda bishaan lasii kanatti naqa bishaan lasii jechuun isaan qorrine isa baay'ee dhoo'ine jechuudha isa sanatti naqa irshoo ana akkanatti nan oliin nan dhaa jechuudha akka kaameraatti fayyada kan keessaa gurraachoftu tun immoo abasuuda gurraacha jechuudha abasuudadha
Babasuudha jechuudhaan keessa jirtu. Kan akkanatti asirratti naqadhaa. Wayii daabboo akkamitti tolchitinaan jechuun keessan hin oolu. Anis yeroo jalqabaati kan akkatti gochaa jira. Amma baadiyyaatti jechuudha. Biyyatti baay'inaan kaameraan fayyadamnu. Lixii kophaatti bukeessinee lixii daabboo xinnoo goonee bukeessinee sana booda gaafa ishinni bukaa irshoo tolchine irshoo isaaniin immoo midhaan daabboof bukeeffachuu barbaanne san bukeessinaa jechuudha. Akkanatti rukutadheen jira jechuudha. Aannan daakuu zabaadii akkasumallee sukkaara soogidda inni biraa maalidha? Sukkaara soogidda beekii paawudariidha. Akkasuma irshoo kanaa jechuudha. Laala akkatti bareedee tole akkatti bareedee tole siniin jedha laala. Amma kuni daabboo koo naaf bukeessaa jechuudha. Kanatti daabboo kiyya naaf bukeessa siniin jedha kabajamtoota koo. Haala kanaan kana siniin jedha. Asitti immoo ani daakuu kiyya gingilfadhee qopheeffadhee siniin jira. Kuni bilbila. Bilbilli yaadne ijoolleen fitti banee kana jechuudha. Kanatti amma irshoo kana naqadheetu sukkuumee bareechee tolchaa siniin jedha. Itti naqadheetiin jira. Masii bishaan xinnoo tingodhaa. Haala kanaanii ayyaana dabarsuufiin hedaa kottaa ayyaana beekseen jira jechuudha. Kunoo jabeessee toon laaffisee reenuu kanatti bukeessee haala kanaan jechuudha. Sirriitti sukkuumtanii hageenyi lislissi jedhutti sukkuumtanii jechuudha. Harka keessa zayitii akka daakuun isinitti hin qabanne lixiin waan akka isinitti hin qabanne haala kanaan bukeeffadhee jechuudha. Amma nan qadaada aluminiyeemiidhaan mareetallee fagoodha. Yeroo inni bukaatti immoo waan hojjetu walumaan laallaa siniin jedha. Galata. Ashamaa harka fuudhee jaalatamtoota fi kabajamtoota koo akka farsoo yoo barbaanne akkamitti mana ormaa keessatti godhachuu dandeenya kan jedhu kunoo ani amma farsoo kana timuriidha qixxaa kana jechuudha. Kubuzii isaaniif tolchee irraa hafeedha yookaan immoo kan isaan nyaatanii hafe jechuun kan nyaatanii tirfiin hafe jechuudha malee kan isaan dhiisan jechuudha miti jechuudha. Isa kana timuriidha. Kaameraa xinnootti nan godhadha maaliif akkanaa dafuuf jechuudha. Immoo shaayiidha jechuudha. Kan isin argaa jirtan kun shaayii isa kana jechuudha. Isa kana itti godhadhee tananii bishaanti naqadhee sukkuumee lafa godhaa jechuudha. Haala kanaan farsoo yoo na barbaachise hojjetadha jechuudha. Akkasiin isiniin jedha ijoollee kiristaanaa warreen hawwitan yeroo ayyaana haala kanaan hojjetadha. Laalaa baay'ee tokko gaariidha. Baay'ee tokko namatti tolaa hin mi'aa isiniin jedha. Baay'uma tokko mi'aa namatti tola. Hanga biyya keenyallee ta'uu baatu fakkeenya isaa hin ta'a isiniin jedhaani. Haala kanaan hojjedhee tananii qadaadee bulchaa jechuudha. Haala kanaan egaa amma farsoo kiyya kaleessaa argitaniirtu dheena yaada farsoo kiyya kaleessanii qopheeffadhee kaleessaa yeroo itti nannaqu isinitti argisiise isiniin jira. Amma immoo iddoo haala kanaan naadaffee tolee jira. Amma maalin godha? Bishaan itti naqaa jechuudha. Bishaan itti naquudhaaf waliin gaheen isinitti argisiisaa isiniin jedha.
haala kanaanii kana bishaan koo xiqqootti dabaladha furdaadha waan ta'eef haala kanaan tolcheen jira kunoo borummoyyuu kana keessa bishaan kana keessa farsoo akkamiititu bahaa nan xaffafa jechuudha kana gingilchaa irratti naqaa gingilchaan immoo bishaan isaa qofa gannaa dabarsa haala saniin hojjedha waan nafaan turtaniif galatoomaa aagaa ashamaa harka fuudhee waa baay'ee namatti tola argaa farsoon kiyyaa akka jiru daadhii fakkaata siniin jedha daadhii yookaan xajjiisa jedha sanii baay'ee tokko bareedaadha gaariidha namatti tola siniin jedha haala kanaan hojjedheen jira daffee jechuudha daffee sirriitti daffee kinoo isa nani keessaa xallalee mooyyuu jechuudha isa nani keessaa xallalee kinoo isa kana jechuudha isa kana keessaa kanaanan xallalee jechuudha maalifi akka itti gaddarbu hin barbaanne haala kanaan naaf baheera baay'ee tokko bareeda warroonni isinitti ashama harka fuudhee farsoon kiyya kana daabboon koos akkanatti ta'ee jira baay'ee tokko gaariidha akkanatti ta'ee jechuudha argitanii biddeen kiyyas kana fakkaataa koottaa haa nyaannu siniin jedha farsoon koo kana fakkaataa haala kanaananii nyaadha siniin jedha hinaan haadha garaa jechuun keessaniin oolu galatoomaa waan nafaan turtanii fi siniin jedha uummata jaalalaa koo hedduu galatoomaa koottaa haa nyaannu siniin jedha koottaa haa nyaannu siniin jedha uummata jaalalaa